Ammam ta'eera erga buna danfistanii mam buna. Adda waggaa 8 socho'u. Bunas danfistanii hin beektan? Hin beeku socho'u inni halkan akka bineensaa nyaata guyyaa machaa'ee waddaalee ciisa. Biddeen isallee darbata. Akka bunicha. Har'a bunas nu danfistan hin dhugaa. Tumuu garuu walla tutumu. Isin dandeessanii yoo tumuu baattan. Wannan tuma wannan abin mosi tutuma kana. Akkuma qabu. Buna soo jarri danfisee jarki soo jarri natti himee ciisuudhuma malee kan koo. Duraan egaa manni keessa maal akka fakkaatu hin beekna. Oona miti manni kun? Oona ture miti? Oona qauna mukaan keessan ciisan nunni kana ciisan dhukkuba fuutee maal kanatti nageessiti. Ammoo maaltu isinitti dhaga'ama kunoo sireen sinii. Amma fayyaan natti dhaga'ame gammadeera. Haadiyaawu gammadaa. Inni kunneen gaddatti ati dhuftee na ajjantu yan gammadeera. Erganaan waan gammadaa jira. Bu'uura kee qofan karaa eegu. Rakkoon qabu. Gammaddanii gammachuu keessa. Ruuyin koo gammadeera. Nan gammadee. Ruuyi koo gammadee. Amma gaa kunoo sireen sinii bitamee jira. Siree kanarra garaa fayyaa ciiftu birlibsi isiniin qoyyuu uffanni halkanii kunoo sinii bitameera. Firaashiin isin hin gubu. Amma akka durii qorri isin roqomsiisu mam. Maaliif beektu? Uffata ansoolaa bareedaa sinii biteera. Uffata halkanii yookaan isa birlibsii jedhamu sinii biteera. Uffata haara galfii uffadhu ka taabii malee nyaadhu taabii malee dhugi. Aafiyaa kootiin deebi'eetanii kana caalaa murtaa isiichiltu eebbisa. Amma lubbuun kun keessatti sin eebbisaan. Taa'ee ka'ee nan gammade keessoon kee duubni kee haaraa galfatu haaraa galfaddaa karaa deemtan ittiin jedhee amurii dheeradhaan jedhe fayyaa keessaniin dulloomaa duuniyaadhaan diiniidhaan. Abdiin abdiidhuma siin jedha maali gaa maqaan keessa abdiidhaa miti abdiin koo abdiidhuma hin jedha malee waa asitti karaan si eegaa karaarra taa'ee. Egaa obboloota koo biyya garaagaraa keessa ta'anii deeggarsa kana godhan baay'eetu jiru. Biyya garaagaraa keessa ta'anii viidiyoo ani maxxanse ilaalanii isin gargaaranii mee maal jettu ijoollee kanaan isin hin beekanu? Nan eebbisak. Maal jettanii? Haaraa galfatanuu sarraatinyaa namaa hin ta'in jedhinuu haaraa galfatee sarraatinyaa hin ta'u diftoora hin ta'an ola hin ta'an jedha. Amiin. Akkana jedheen eebbisaa jira. Galgalaa ganam. Galgalaa ganam. Cinaachi keessan hin mamma waan irra ciistan dhabdanii lafa gogaarraa waan. Kunoo asitti dhuftee na argitee miti. Ani sinuma eebbisuudha amma lubbuun na keessa jirutti. Ati immoo nan gatiin. Akkuma waan hin jedhe arii. Nagatte torbee keessa iyyuu kana arii naa taatee miti. Isin hin gatu? Yoo isin niyyaa keessan isiniif hanguuta rakkoon qabu. Niyyaa kee rabbatu. Waan asabdi arii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota koo hordoftoota koo bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabsiniin jecha guyyaa har'aa mana maanguddoo guddoo duraan torban darbe viidiyoo waraabnee fuula miidiyaa hawaasaa yookaan feesbuukii karaa peejii kiyyaa fi yuutuubii maxxansee namoonni baay'een keessan viidiyoo san qooddattanii ilaalaa turtan jechaadha. Jireenya isaanii waan baay'ee nama gaddisiisudha. Waggaa 15 dura namni summii nyaachiseenii summiin sun garaa keessatti biqilee baay'ee rakkina hamaadhaaf saaxilamanii hayyoon koo kuni maanguddoodha. Maanguddoo almost waggaa 70 ol ta'u malee isaa gadi hin ta'an jechaadha. Isaan alatti summii sana erga nyaatanii bakki dhalootaa fi bakki jireenya isaanii godinuma Jimmaa naannoo Yabbuuti ana maannaa jechaadha. Sana booda gara kana dhufanii mana namaatti goranii mana onaa keessa jiraataa turan haala jireenya isaanii viidiyoo isaanii darbe keessa agartanii jirtu jechaadha. Amma garuu jireenyi isaanii haala kanaan amma jijjiiramee jira. Akkamitti jijjiirama kan jedhuuf gaaffii kanaaf deebiin isaa isin bira jira. Maali? Deebiin gaaffii kanaa isin waan ta'eef jechaadha. Isintu deeggarsa garaagaraa bakka garaagaraa teessanii akkuma kanaan dura gochaa turtan gochaa gootanii jecha keessan gochaan agarsiistan jechaadha. Kabajaa fi jaalala guddaan isiniif qaba. Bakka garaagaraa teessanii Awurooppaa teessanii biyyoota Arabaa keessa teessanii mana nama qulqulleessaa
ofii keessanii hojjedheen jijjiirama jettanii biyyaa baatanii jiruu keessan dhiistanii jiruu namaatiif jecha osoo mana namaa hojjettanii osoo halkaniif guyyaa fiigdanii keessattuu biyya Arabaa keessa kan jirtan Saudi Arabiyaa keessattuu otoo poolisiin isin fiigsisu otoo isin doorsisu waan dandeessaniin maanguddoo kana akkoo keenya kan bira dhaabachuu keessaniif ofii afaaniin jechuun faayidaa hin qabu. Maaliif isin akkan isin eebbisuuf osoo hin taane akka maanguddoon kun isin eebbisanuuf osoo hin taane rabbirraa jazaa argachuuf jechaadha. Waan kana waan gootaniif keessa waan isin ajajeef jechaadha. Biyyoota Awurooppaa keessa soo ta'e biyyi ormaa biyyuma ormaati. Amma biyya ofii wanni namaa ga'u hin jiru garuu wal caalaa haalli jireenyaa jechuudhumaa fi fakkeenyaaf Ameerikaa, Kaanaadaa keessa teessanii, Awustiraaliyaa bakka garaagaraa teessanii amma qabdan irraa aayyoo kanaaf dirmachaa turtaniittu. Keessattuu obboleessi koo mootii abbaa nagaa yookiin Muhammad jechaadha. Namoota hirmaachisuun GoFundMe bantee namoonni akka hirmaatanuuf gochuukeef kabajaa fi jaalala guddaan siif qaba. Ulfaadhu siin jecha. Kana malees immoo biyya Switzerland irraa gareen Raabaadorii gama obboleettii kiyya Naimaatiin deeggarsa natti ergitanii jirtu. Isinis ulfaadhaa galatoomaan isiniin jecha. Warreen immoo dhuunfaadhaan karaa garee WhatsApp ijaarameetii fi karaa Telegiraamiitiin deeggarsa garaagaraa gochaa turtan baay'ee galatoomaa ulfaadhaa. Tokkoon keessan maqaa keessa waamee osoo isin galateeffadhee osoo maqaa keessa waamee kabaja isiniif qabu isiniif ibsee baay'ee natti tola. Kanaaf garuu yeroon hin ga'u yeroon osuma naga'ee akka maqaan keessa waamamee galateeffatamu kan hin barbaanne baay'een keessantu jira. Kun sadaqaadha. Rabbiif jecha kennattani waan ta'eef jechuu barbaadetanii hunduma keessanii Rabbi isinirraa jaallatu isiniin jecha. Wanni kun manni kun mana moofaa mana kufe mana du'e jechuu hin danda'amu already. Garuu lafti isaa taffii qaba, lafti isaa abwaara qaba, qottoo qaba. Amma garuu wanni hunduu jijjiirame kun jiibsamiidhaan hojjetame. Kornisi isaa guutummaa guutuutti jijjiirame. Lafa rafu ture, lafa qottoo keessa rafu ture. Siree haaraatu galee, firaashii bareedaatu dhufe, birdilibsii koomfoortiitu dhufe. Waan irra ciisan, waan irratti sagadan, waan baay'ee kun kan ta'e deeggarsa Rabbii gaditti deeggarsa isin gootaniin jechaadha. Ulfaadhaa Rabbi isinirraa jaalatu. Kabajaaf jaalala guddaa na biraa qabdu jechaadha. Mee deeggarsa isin hanga ammaatti gootaniin aayyoo keenya kanaaf maanguddoo kanaaf deeggarsa kana goonee jirra. Amaanaa keessan hanga kana ittiin geenye jirra jechaadha. Mee immoo namni duraan qottoo sana keessa bulaa ture qottoo sana keessaa najaa ba'ee Rabbi isa gargaaree amma immoo jireenyi jijjiiramee kan duraan lafatti hafanii mana fincaanii dhaquu hin dandeenye amma kunoo buna isaanii osoo akaa'anii argaa jirtu jechaadha. Buna osoo nuu danfisanii aara galfatanii qottoo keessa ciisurraa amma sirriirra ba'anii akka ciisan gochuu keessaniif kabajaaf jaalala guddaa isiniif mala. Mee mamma qottoo keessaa warra isin fuudhee siree kana irratti ol isin baaseen maal jettu na dara? Nan eebbisak. Mee maal jettanii? Afaan keessa jira afaan jiraatiin tokko haa ta'u. Hojii namaa keessaa ba'anii diktooraa haa ta'an. Maktabaan jira oolumaa haa ta'u. Jireenyi jira oolumaa haa ta'u. Kidimaan jira kaddamaman. Deebi'anii immoo jarri sarraatinyaa ergatan. Sarraatinyaa namaa keessaa galan. Aaraa galfatan duniyaa kiraa ofiin itti yaa'u malee taa'anii nyaatan malee hojii namaa gugguufanii hojjetanii kabbalamanii dhiitamanii hojjetanii miti. Amma immoo aaraa galfatan ijoolleen koo biyya jiran. Musolli maala seenaa ijoolleen baay'een egaa deeggarsa kana irratti hirmaataniiru. Isaaniin galatoomaas jecha waan wacii kana hunda ba'erraa birrii naaf wayii jira. Birrii kana isinii kennee du'aayi naa kadhattuu fi ijoollee naa galateeffattu. Laakunoo qabaa. Laakunoo kun haa ta'u miti. Keessan himam itti fayyadamuu dandeessu. Haa ta'u gaa. Akkasiin qorrineef isin fayyada. Qorra akkasiin dhoofneef isin fayyada. Kanaaf isinii biti. Akkasiin.